عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota fi kabajamtoota Ummu Khaalid akkam nagaa fayyaa jirtu jecha har'a haala gogogiinsa garaa irratti ofirraa ittisnu tokko isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Suni maal yoo jettan walumaan dalayna inshallah nu faana tura. Inni maali jechuun keessa hin oolu akkuma argitan aannan niidoo zanjabiil akkuma argitan zanjabiila jechuudha. Bismillah. Zanjabiila xaazicha jechuudha. Jiidha qophaa'ee dhiqamee icciramee firiijii kaawwataa'e jechuudha. Kunoo maankaa lama aannan niidoo jechuudha. Aannan niidoo fi zanjabiila danfifne jechuudha. Akkuma argitan aannan fi zanjabiila haala kanaan dhaabbatne bismillah shaaloqaattiin daballa. Irra keenya jechuun biddarra daffee yoo jedhe ganama yeroo faxara nyaannu osoo itti fayyadamne baay'ee bareedaadha. Garaasii laaffisa. Yaani gogogiinsa garaa asirraa hambisa jechuudha dhibbaan dhibbatti. Maaliif ofii kiyyaa waan itti fayyadameef isinii dalaguu barbaadetti inshaallah itti fayyadamaa isin janna obboleeyyan tiyya. Akkasii maashaallah tabarakallah balaafiyaa akkasitti itti nu fayyadamaa. Gogogiinsa garaa ofirraa ittisuuf zanjabiila fi aannan kamiyyuu haa ta'u dirqama niidoo ta'uu hin qabu. Kamiyyuu haa ta'u rakkoo hin qabu jechuudha.